Dhufni immoo akkataa kana wal argine hedduu galatooma ulfaadhaan sinin jedha. Warri nafaana dhufan egaa warra tiim Raabaadorii keessatti hundi isaanii beektanii Dr. Biraanuu Leenjisoo innis immoo hiriyaa isaatii Dr. Andaargee jedhama. Ameerikaa irraa dhufe seenaa ni beektu. Warra isheen gama maasiitii mootummaa Ameerikaa Koongirasa keessatti dhimmi sinasitti wareegamtan sun sagalee guutuu akka argatu gootee waggoota lamaan guutuudhaaf irratti dhama'aa turte hedduu galata guddaa qabdi. Isheenis sin argu. Garasuun beektu garasuun umuruma isaa guutuu qabsoodhuma keessa ture bara 2011 bara Bosona Baalees yeroo sana barattoota yuunivarsiitii isatu hoogganaa ture. Waa hedduu keessa darbee waliin hanga ammaattis waan deemaa ture. Ijoollees qeerroo asitti gargaaruudhaan waan hedduu hojjetaa ture. Garasuu Tufaa isadha. Warruma asiitii hedduu egaa kanarra waan ibsinu qabnu yoo waan gabaabaa jettan jiraate isaaniif carraa kennine jarrachis nu eegu geedoollee waan deebnuuf egaa akka kanatti deebinee wal argu ani immoo lafan waan hedduu keessatti dabarse waan ta'eef hedduudhaanaaf fiinciin jireenyi waanuu beektuuf galatoomaa siniin jedha. Nama fuuldura baay'ee dhaabbadhee asoo hin beeku. Kanaafuu kan ijarra naan bisaadha. An takka sabbata darbee beeku ture gara West Shawaa kana. Namni gara West dhiyaa Shawaa kana dhufu guutuun iyyuu durri hambuma jedha. Egaa 2012 immoo jalqabee gincii jechuu jalqabee jira. Tuma dhiyeessa bakkuma gaarii ta'etti sirriitti dhiyeessa. Kanaafuu baga amborraa karoon akkas fudhattanii dura jalqabdanii namni jechuun asitti wanni jalqabe suni biyya guututti bal'atee Oromiyaa guutus Itoophiyaa guututtis jijjiirama kan fakkaatu fiduun nama biyya keenya qofa hin taane namni faranjiirra joornaalistii fan hoggaa dhufan yeroo baay'ee asuma dhufuu barbaadanii I think faamilii keessan birarra dhufanii turanii miti. Kanaafuu gincii nama nani beeku obboleessa isaa beekaa akkuma obboleessa kiyyaatti Asmaraatti obboleessa isaaniitti hoggaa wareegamuu dura kan jechuun dhaga'ee kanaafuu rakkoo san hundatti kafaltanii jechuun nuu miti nuu bakka balaan hin jirre bakka duuti hin jirre bakka hidhamuun hin jirre jirra. Oduma isin biraa dhufu kana himu malee waan balaan nutti as dhufu hin jiru kan balaa fudhatee rakkoo sana fudhatee ammarree walakkaa rakkuma sana keessa jiraata waan kun akka ka'uuf jijjiiramu gootanii kanaafuu galatoomaa isin jedha. Galati kun isiniin malee nuuni miti kan malu nu fuulumti keenya waan irra deddeebi'ee mul'atuu fi bakka nagaa waan jiruu fi karaa ittiin dubbii kana dubbannu waan qabnuuf malee waan addaa waan nu as keessatti gumaachine isinirra caalu jiru. Kanaafuu waan deemaa ture sana keessatti akka tokko ta'uu danda'a garuu namni guddaan namni riiskii fudhatee balaa fudhatee uummata keessa jiraate wanni sun akka jijjiiramu godhedha. Kanaafuu bakka kana wanni kun jijjiiramee bakka kana ga'ee jira guututti hin dhumanne dhumatu jechuun wanni kun karaa qabatee namni nageenya argatee jireenyi isaa jijjiiramee waan itti hojjetee bulu waan itti nyaatee bulu argateedha jiruun jijjiirame kan jedhamu sana keessatti immoo namni wal dhaggeeffata manguddoorree dhaggeeffata ofii keessanillee wal dhaggeeffata jechuun rakkoo adda addaa bifa adda addaatiin ni kan nama ajjeesu kan nama cunqursu kan nama hidhu kan nama iraarsu kana dhakaa sitti darbanii karaa sitti cufanii waanuma ta'e godhanii qawwee sitti dhukaasanii dhaabanii kaan immoo kan jiruun namaa akka jijjiiramu dargaggeessi kun hundumtiyyuu jiruun isaa jijjiiramuu qaba bakka kana qofa miti bakka hundattuu sana immoo mari'attanii warri mootummaarree akka isin gargaaru gootanii nama isin keessa jiru waliin diree mari'attanii akkamitti akka jiruun jijjiiramu qabsoo chaaptarii itti aanu jechaadha kan jiruun namaa jijjiiramu baate qabsoon injifannoo waan jedhamu kun homaa hiikaan qabaatu sanarratti immoo bifa haaraa tokkoon yaada haaraadhaan tooftaa haaraadhaan jijjiiruuf akkuma asitti jalqabdan kana nageenya buusuutirree ofii keessaniif irree wal dhaga'uutti akkasumatti akka maqaa gaariidhaan turtan abdii qaba galatooma jedha ulfaadha. Gaafa yaadannoo kaastan gorsa yookiin dargaggoota keenya qeerroo keenyas waan irratti jabaachuu qabanis asuma otoo nu kaastanii. Okay, galatooma. Anillee baay'een waan dubbadullee qabu
gara sunna dura waan maraa hammatee jira yaadaan qabu qaaletti meetira sana fakkaate inkoosee garuu akkuma jedhee ginc madda hin taatee qabsoo gabrummaa kanarratti warra keenya baqatee biyyaa bahee hidhamaa warra ture waan rakkoon keenya irra ga'e mufaara waan miti qabsoo abbaa keenya akaakayyuu keenya irraa itti dhufne isin dargaggoonni nu gahee amma jettanii kaatanii lubbuu keessa waliin hariyyoo keessan hedduu dhabdanii jirtanii du'iinsa jiraattu armaan nu gahee akkuma inni jedhee qabsoon tun har'aas geettee jirti. Jiruun ilma keenyaa jiruun dargaggoota jiruun qeerroo jijjiiramuu qabdi yoo jijjiiramin qabsoon maqaaf dimokiraasii bu'aa hin qabdu jiruu jijjiiruu fi isin dargaggoon isin qeerroon biyyi tun lafti tun teessani kana lagaatii miti lafa kana keessatti itti gaafatummaa karaa seeraatiinis ta'e qarqaara argatanii of gurmeessanii biyya kanarratti eenyutu balaa kaasaa eenyutu halagaadhaa eenyutu maqaa keessan xureessutu jira kana adda baaftaniitiin tarkaaffii qabsoo itti aanutti tarkaaffii hiyyummaa waggaa 100 utuu qabnu akka hin qabne utuu lafa dugugamnee jenne kanatti deebinee nullee beekumsa keenya kan beeknu waan xiqqoo san isin kennine qabsoon kun keessanii akkuma garsuu fi dammaqaan jedhanii silaa nutu isin galatoomaa jechuu qaba asitti carraa argannee karaa waan deemaa jirruuf karaa fagoorraa waan dhufeef nu kabajanii jettanii ani gara kiyyaanii hawwiin kiyya inni guddaanii isin wal gaafatuu qabdan.